Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Oromoo Teekinooloojii chaanaalii keenya sabskiraayib laayik gochuun dagatinaa jecha har'a appilikeeshinoota bilbila keenya irratti dhiibbaa geessanii fi ofumaa bakka qabatanii bakka keessan guuchisan walii ilaalla appilikeeshinoota ijaan mul'anne dhoksaadhaan bilbila keenya irra ta'anii dhiibbaa bilbila keenya irraan gahuu danda'an waliin ilaalla. Amma xumura keenyaatti nu waliin taa'achaa barnoota nu kennu guyyaa guyyaan hordofuu yoo barbaadan sabskiraayib gochuun nu hordofaa jenna. Amma gara barnoota keenyaatti yeroo seennu appilikeeshinoota bilbila keenya irra taa'an kan homaa waan tokko hin fayyadne dhokatanii kan ijaan hin mul'anne akkamittiin balleessuu dandeenya waliin ilaalla. Amma xumura qophii keenyatti nu waliin ta'a. Hayyee gara seetingii seentu. Ergi seentanii erga seentanii aappis isheettu kana tuttu. Hayyee as keessa appilikeeshinii ijaan hin mul'anne barbaannaaf fakkeenyaaf appilikeeshiniin kun Facebook app manager ni jedhu kun Facebook app manageriin kun ofumaa taa'aa jira. Suuraan qabu ofumaa taa'aa jira. Bu'aa tokko hin qabu. Ofumaan bilbila keenya irratti dhiibbaa fiduuf taa'aa jira jechaadha. Isa akkamittiin balleessina jedhu irratti xumina. Disable goona. Hayyee bifa kanaan ergi goone aanisni gochaara. Bu'aa faayidaa tokko hin qabu. Ofumaa taa'aa bilbila keenya irratti dhiibbaa fidaa jira jechaadha. Hayyee isa ergi balleessinee uninstall ta'eera. Hayyee kan biraa ammas hin barbaanna. Appilikeeshinii ijaan hin mul'anne kan biraa barbaanna. Fakkeenyaaf istoorii. Istooriin kunis homaa hin fayyadu ijaan hin mul'atu. Uninstall goona. Hayyee amma bilbilli keenya firii ta'eera jechaadha. Baak goona. Dhiifama. Hayyee itti deebina amma immoo seekuriitii isheettu kana keessa seenna. Hayyee ergi seekuriitii seennee ol baanee device administrator isheettu kana irratti xunna. Akkasinii galuuf kana irratti tuttu. Ergi tuqxanii as keessa appilikeeshinoota allow ta'anii jiran laalla. Fakkeenyaaf screen lock service HIOS launcher isaan kanarraa yoo irraa kaasnaa isaan kun taa'aa jiru rakkoon qabu isaan kun dhiibbaan fidanii appilikeeshinii kabiraa yoo jalaan kan dhufu ta'e asiitii ishee kana tuqxanii irraa kaasuu dandeessu disaktiif gootu jechaadha. Appilikeeshinii kabiraa kan kanaan ala yoo jiraate jechaadha. Kanaan haala kanaan bilbila keessan irraa hakaroota irraa hattoota irraa fi bilbila keessan bakka guutee maal jechuu irraa bilisa isinii ta'a. Waan hordoftaniif galatoomaa jechaa laayik gochuun dagatiina hedduu galatooma.